Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota gabayaa tuubii kuyyuutuubii keessaan gabayaa tuub jechaadha. Gabayaa tuubii irratti odeeffannoo yeroo kamuu nu isin biraan gahaa ture. Guyyaa har'aas akkuma gaafii keessaniititti odeeffannoo baay'ee tokko barbaachisaa ta'ee fi gaafii hedduu keessanii kan ta'e deebisaa qabadhee isiniif dhufee jira. Warroonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube chaanaalii kana dhuftan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalama. Maatii keenya kan taatan like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jira. Egaa guyyaa har'aa akkuma jalqabarratti kaasuuf jaaletti mana luukii 65 bolokkeettiidhaan ijaaruuf qarshii hammam nu gaafata jalqaba sarraa kaasee hamma xumuraatti kaffaltii ogeessaaf kaffalamu dabalatee bittaa meeshaaleetii fi qarshii meeqa nu gaafata warroonni jettanii na gaafatan guyyaa har'aa kallattii maan deebii isaa qabadhee isiniif dhufee jira jechuudha. Viidiyoon gabaabaan ta'e hamma xumuraatti na hordofan hamma xumuraatti yoo hordoftani odeeffannoo isaa guutuun guututti argachuu dandeettanii maaliif namoonni tokko keessattuu warroonni biyya ormaa jirtan biyya ormaa keessatti biyya keessan keessatti ijaarsa kana yookaan ammoo mana kana ijaarsifachuu yoo barbaaddan namoota walitti yookaan ammoo namoota mana isin ijaaranii walitti akka hin buune isin taasisa. Inni biraa ammoo mallaqni keessan yookaan ammoo qabeenyi keessan tasaatti yookaan dalgatti akka isin jalaa hin qisaasofnee fi abdii horattanii waan kana dalaguudhaaf akka kakaatan isin taasisa jechaadha. Kanaaf kaayyoo hedduuf keessaa kan qabudha. Kanaaf jalqaba irratti yeroo kaane dhagaa barbaachisaa manicha kana ijaaruudhaaf dhagaa manicha kanaaf nu barbaachisu hammamii simmintoo dabalatee ashawaa agregeetii yookaan ammoo xaxarii jechuudha. Isaan kanneen fi hamma sibiila galchuutti dabalatee yookaan ammoo sibiila balballee isaa sibiila kan ta'ee fi keessa manaatti kutaa hammam akka qabu sisin biraan ni gaha. Egaa inni taanu seeraamikii kan galfame yookaan ammoo seeraamikii osoo hin qabaanne korniisni isaa jigsamiin kan galfamee fi mana fincaanii keessa isaarraa osoo hin qabaanne alarraa kan qabu. Qalamiin isaa dibame bifa adda ta'een ijaaruu warroonni barbaadaniif jechaadha. Walumaa galatti ogeessaaf kaffalu dabalatee bittaa meeshaaleetii fi meeshaaleen tokko yeroo kanatti keessatti simmintoo wal qabatee gatiin isaa baay'ee tokko haala gaarii irra jira jechaadha. Isa yeroo darbee caala. Kanas torbee darbe keessa isin biraan gahee ture jechaadha. Kallattii odeeffannoo keenyatti yeroo seenne dhagaatu barbaachisa jechaadha. Jalqabatti ijaarsa kan inni osoo hin kaasin dura dhagaatu barbaachisa yookaan ammoo masarata kaasuudhaaf. Dhakaan kuni hammam nu gaafata yookaan ammoo meetir kuubiidhaan makiinaadhaan walumaa galatti qarshittuu jijjiirree hammam nu gaafata kan jedhuudhaa fi meetir kuubii isa jedhu kanas isinii galuu dhabuu danda'a yookaan ammoo makiinaanis isa jedhu isinii galuu dhabuu danda'a. Meetir kuubii 21 isin gaafata jechaadha yookaan ammoo qarshittuu jijjiiruu qarshii 12,000 dhakaa manicha kanaan barbaachisu geessuu yookaan ammoo binnee xumuruu ni dandeenya jechaadha. Egaa naannoo tokkotti fakkeenya magaalota akka Adaamaa keessatti naannoon sun lafti wal qixxaahaa waan hin taaneef masarata kaasuudha. Dhakaa baay'ee isin gaafachuu danda'a jechaadha. Isarraa kanarraa kan hafee lafa wal qixxaa irratti yeroo ijaaruu barbaadan manicha kana kaasuudhaaf dhakaa qarshii 12,000 yeroo qopheessan isiniif ga'a. Warroonni kun waan fakkeenya magaalaa Adaamaa keessatti ijaartan meetira 5 lafarraa yookaan ammoo meetira 3-4 masaraan isaa kan lafarraa ol ijaaramutu jira jechaadha. Kanaaf dhakaa baay'ee isin gaafachuu danda'a. Innis kunis lafa keessan dhattanii ogeessi isin laalee dizaayin godhee hammam akka gaafatu beekuu danda'a malee akkasitti seera ijaarsarra dhaabbatame waan madaalawamuuti. Isarraa kanaaf lafa wal qixxaa irratti warroonni ijaaruu barbaadan qarshii 12,000 isin ni gaha jechaadha. Simmintooni manicha kanaaf gahu mana fincaaniitti ijaaruu dabalatee ashawaatti rukutuuf keessaaf alarraan akka amma argaa jirtan kanatti wal qixxaa ta'e gochuudhaaf akkasumas ammoo lafa isaa irra liishoo gochuudhaaf bolokkeetti yeroo kaa'amu juuntaa jidduu isaatti kan galu jechaadha. Juuntaa jedhama. Juuntaa kana guutuudhaafis qarshii simmintoo kuntaala 40 gaafata. Kuntaalli tokko yeroo kana gabaarratti qarshii 540 hamma 550tiin gurguramaa jira. Walumaa galatti simmintoo kuntaala 40 kana bituudhaaf qarshii 21,600 hamma qarshii 22,000 isin gaafachuu ni danda'a jechaadha. Asirratti wanti beekuu qabdan simmintoo kana baay'ee yeroo bitan yookaan kuntaala 40 kana bakka tokkotti bituu barbaadan qarshii 500nis iddoo itti bitatan jira jechaadha. Kuntaala baay'ee irratti gatiin isaa hedduu tokko gadi bu'aa yeroo ijaarachuu barbaadan al takkatti yoo bitatan baay'ee tokko bayeessa isin jira. Inni taanu ashawaa manicha kana geessuun ficcaalee dabalatee manicha kana ulaagaa isa barbaachisuuf akkam argaa jirtan kana bareedaa kanaan ijaaruudhaaf jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti ashawaan nu gaafatu makiinaa 2 jechaadha. Qarshii 12,000 nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Herreega yeroo godhamutti agrigeetiin yookaan ammoo xaxariin kolonii keessatti kan galuu fi biimee irratti kan galu qarshii 6,000 nuuf gaha jechaadha. Meetir kuubii 5 hamma meetir kuubii 5 walakkaati jedha. Meetir kuubii 5 kana qarshii 6,000 bituu ni dandeenya jechaadha. Inni itti aanu baay'ee gatii qarshii olaanaa kan hin gaafata jedhameetiin tilmaamamu sibiila jechaadha. Fiirroo kolonii ta'ee biimii kolonii hedduudha kan gaafatu jechaadha. Mana luukii 65 kan ijaaruuf kolonii girgiddaa qofa irratti ijaaramu kan ala isaa irraa osoo hin dabalatiin kolonii 18 gaafata. Kolonii 13 gaafata.
isa kana ta'ee biimiidhaaf ta'e walumaa galatti abbaa 12 fi abbaa 10 nu gaafata. Abbaan 10 beergaa 27 beergaan tokko qarshii 810 gurgurama. Abbaan 12 beergaa 42 nu gaafata qarshii 540 gurgurama. Walumaa galatti sibiila kana abbaa 10 ta'e abbaa 12 guutuun guututti mana kana jalqaba isaarraa kaasee hamma xumuraatti hamma koloniif biimii walumaa galatti barantaa kana afoo manichaa irra kan dhaabbatu kana walii galatti qarshii 45 nu gaha jechaadha. Qarshii 45 yoo binne nu gaha. Inni taanu istaafaanii kan sibiila kana kafirroo koloniif biimii kan itti hiinu kiiloogiraama 20 nu gaafata. Kiiloogiraamiin tokko kan immoo kiiloon tokko qarshii 100 gurguramaa jira. Kiiloo 20 nu gaafata. Kiiloo 20 kana qarshii 2000 bituu dandeenya. Walumaa galatti istaafaa dabalatee feerrooni qarshii 47 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Egaa isa mana keenya egaa sadarkaa kanarraan geenye yookaan immoo akka sibiila koloniif biimii kan erga dhaabne xumurree Itoophiyaan biimii yookaan biimii gubbaa osoo hin galchine dura bolokkeetti nu gaafata jechuudha. Kun beekamaadha. Bolokkeettiin akka amma suuraa irratti argaa jirtan kana afoo isaarraa fi dalga isaa irratti karvii kan ta'e boca karvii ta'e kan qabutu jira jechuudha. Fi noormaaliin kan girgiddaan keessa seekshiniin ittiin kutamuu fi girgiddaan ittiin ijaaramus jira. Noormaalii kan ta'e kana bolokkeettii 3400 nu gaafata. Karvii kana immoo afoo isaarratti bareedinaaf itti fayyadamnu kana bolokkeettii 200 nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti bolokkeettii kana qarshii 36 nuuf gaha jechaadha. Bolokkeettii karvii kan ta'e kanaa fi boca noormaalii kan qabu walumaa galatti bolokkeettiidhaaf qarshii 36 yoo qopheessine nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Kunis akkanaan bilaash yookaan ammoo tasa tilmaamaa waan kaa'amee miti jechaadha. Seera ijaarsa biyya keenya yookaan immoo seera Itoophiyaan konistiraakshን istaandardii kan jedhamutu jira. Kan biyya kamiyyuu istaandardii garaagaraa qaba. Kun istaandardii kan biyya keenyaatiin jechaadha. Kwaantitiin isa erga taasifameeti seera isaa qaba. Seera mataa isaa qaba. Kanaan tilmaamamee yookaan ammoo kanaan shallagameeti kan kaa'amudha malee tilmaamaan akkasitti wanta kaa'amee miti jechaadha. Bolokkeettii 3400 gaafata yoo jedhamu bolokkeettiin tokko hin hanqatu. Bolokkeettiin tokko irraa hafuu hin danda'u jechaadha. Sababa ogeessaatiin ala yookaan ammoo bolokkeettiin kun cabee yoo jedhee ala suni dogongora nama herreega hojjete sun tan dogongora nama manicha kana ijaariiti waan ta'eef bolokkeettiin tokko osoo irraa nafin yookaan tokko osoo hin hanqatin meeshaaleen amma isin hin jedhe kun tokko osoo irraa nafin tokko osoo hin hanqatin hamma xumuraatti geessee kan ijaarsa kana sadarkaa kanarraan gahuudha jechuudha. Kun seera Itoophiyaan konistiraakshን istaandardii kan jedhamutu jira. Kanaan kan shallagameera jechuudha. Kanaaf qarshii 36 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa inni taanu manicha keenya akka suuraa irra jiru kana sadarkaa kanaan erga keenye booda wanta sirraaf balballi jira. Balbala kana kan sibiila akka margaa jirtan iddoo banaa jiru kana jira. Manichi kun luukii 60 kan ijaarame jecha inni amma suuraa irratti argaa jirtan kunis balballi alarraan jiru bal'aan kun kaaree 9 kan ta'udha jecha xiqqaan isa biraan jiru sun kaaree 3.6 fi foddaan kaaree 3 kan ta'edha jechaadha. Balbala mana luukii 60 irratti balballi isa haala amma jiru kana balbala guddaa tokko xiqqaa tokko foddaa tokko qabata jechaadha. Walumaa galatti yeroo shallagamu kaaree 15.6 kan immoo kaaree meetira iskeerii 15.6 kaareen takka yeroo kana sibiilii kan ittiin hojjetamaa jiru viidiyoo guyyaa darbe isin hojjedhu irratti qarshii 2800 dalagamaa jira isiniin jedhee jira. Walumaa galatti qarshii 44 isin gaafata jecha balbala guddaa kana xiqqaa fi foddaa kana walumaa galatti dalasiisuudha. Warra barbaadan daa'ute isarra galuun alatti qarshii 44 yoo qopheessitan galfachuu ni dandeettan jechaadha. Keessa isaati kutaa hammas kutaa 3 qaba. Kutaan lama isaa banaa kan taa'udha yookaan ammoo barbaadan balbala isaatti galchuu barbaadan dhiisuu dandeettan. Kutaan tokko dirqama kutaan bultii balbala qaba. Balbalichi sun qarshii 8,000 dalagamaa isiniin jedhee jira. Isas torbee lamaan darban dura viidiyoo isaa isinii hojjedhee jira. Balbala muka irraa kan dalagamu san jechaadha. Inni sun qarshii 8,000 dalagama tokko isaa jechaadha. Itti aansuudhaan balbala banaa jiru kana sibiila erga galchine booda sibiila kanarratti daa'uttee galchuudhaaf isas viidiyoo isinii hojjedhee jira. Inni mul'isu qarshii 700 inni mul'ifne qarshii 900 isiniin jedhee jira. Walumaa galatti daa'uttee isa kanatti galchuudhaaf qarshii 18,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Manichi kun bolokkeettiin ijaarame isiniin jedhee jira. Yaa ta'uuti malee gubbaa isaa irratti muka nu barbaachisa. Muka kana galchuudhaaf kan muka kana bituudhaaf qarshii 10,000 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa kanaan kana jennee keessatti mana fincaanii hin qabu alarraa mana fincaanii qaba isiniin jedhee jira. Manni fincaanii alarraa kuni meetira 5 hamma meetira 6 kan gadi fagaatu jechaadha. Kan qotame seefti kan karii osoo hin taane mana fincaaniitu jira. Manni fincaanii kun simmintoo isaa ashawaa dhakaa fi ogeessa dabalatee walumaa galatti qarshii 15,000 dalagamuu ni danda'a ni dalagamas jechaadha. Egaa inni seeraamikii lafa isaa irraa hin qabu lafti isaa liishoo dhuma ta'eetiin ta'a.
silent korniisii jiksamiidha jechaadha gubbaarraan kan gale manichi kun kaarii 98 kaariin tokko qarshii 400 dalagama jechaadha korniisiin jiksamiin giddu galeessa kan ta'e walumaa galatti qarshii 40 isin gaafachuu ni danda'a jecha korniisiin isaa egaa kanaan kana yoo jenne korniisii keenya jiksamii gubbaarraan galchine egaa jennee girgiddaa isa bifa bareedaa ta'een jiksamii girgiddaa fi halluu dabalatee alarraan kwartisii kan chaakii ka jedhan kana jecha isaaf qarshii 20 nu gaha jecha akkaataa hirreenni itti dalagameen isaaf qarshii 20 yoo qopheessinu kan immoo qarshii 20 nu gaafachuu ni danda'a itti aansuudhaan egaa kana goonii booda korniisii osoo hin galchiniin dura shiboo girgiddaa keessa harkifnu kan elektiriikii jira jechaadha qarshii 5,000 nu gaafata isaas qarshii 5,000 ogeessa dabalatee swiichii garagaraatu jira sookeettii kan iddoo chaarjii haa ta'u iddoo istoofii fi firiijii maashinoota garagaraa iddootti sakkaatan yookaan immoo iddootti gootanii akkasumas immoo ampuulii ibsachuudhaafis ta'e waan kana kanaa fi shiboo elektiriikii keessa isaa harkifamuuf qarshiin 5,000 isinii gaha jechaadha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya meeshaaleen manicha kan ijaaruudhaaf nu barbaachisan jalqaba isaa kaasee hamma xumuraatti kan isin biraan gahaa ture kun gama qarshiitti hojii jiru bittaa isaa qofaaf qarshii 300 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha manichi mana luukii 65 bilokkeettiidhaan kan ijaaramu. Egaa bittaa meeshaaleetiif qarshii 300 nu gaafata qarshii 300 kanaan meeshicha erga binnee ogeessi mana kana nu ijaara bifa amma argaa jirtan kanaan nu ijaaruu danda'u qarshii hammamii nu ijaaruu danda'a kan jirudha jecha ogeessi mana kana nu ijaaruu danda'a qarshii 120 nu ijaaruu danda'a. Ifama duubatti deebuudhaan qorqorroon kun adaama qorqorroo osoo hin taane noormaal qorqorroodhaan kan ta'e jechaadha. Isa dabalatee bittaa meeshaalee kana dabalatee ogeessi nu ijaaru qarshii 120 nu ijaaruu ni danda'a jechaadha. Walumaa galatti bittaa meeshaalee dabalatee qorqorroo bituu fi ogeessa manicha kana nu ijaaru qarshii 400 fi 450 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Qarshii 450 qopheessinaan bittaa meeshaalee dabalatee lafa isaa osoo hin dabalatiin bittaa meeshaaleetii fi ogeessa manicha kana nu ijaaruuf walumaa galatti qarshii 450 yoo qopheessine manicha kana bifa adda ta'een ijaarachuu ni dandeenya jechaadha. Egaa kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhe isin dhufe kana hangammaa hordofaa turtanii qophii kana qopheessee isin biraan kan ga'an obboleessa keessan Ibraahim Buriiti. Viidiyoo biraatiin ammoo walitti nagaan nuuf turaa isiniin jechaa yaadaa fi komees yoo qabaattan viidiyoo biraa yookaan ammoo odeeffannoo biraa dhaga'uuf yoo barbaaddan karaa lakkoofsa bilbilaa keenya isinii kenniin nu argachuu ni dandeettani. Kanas yoo hin taane koomentii jalatti yaada keessan babbareedaa nu kaa'aa isiniin jedha.